Itoophiyaa irra bahan jiru miliyoona takka Itoophiyaa gannaqanii bar Itoophiyaa irra banii Dubaay dhufaa jiranii bar Itoophiyaa irra miliyoona takka gannaqanii Kuwait deemaa jiranii bar kumni 500 yoo argatame anaamaan naa gooti asliidha maal gooti mee yeroo arganne maan nu gooti maan nurraa hir'istiin maan nu dabal yeroo arganne bar maan nurraa dabal fooloon kuma dhibbaa isin gootan sun osoo viidiyoo wayii gallakkifame sinigale viidiyoo wayii gallakkifame viidiyoo wayii vaaralii bahe waan viidiyoo lama sadi irratti fooloon godhamu jechuudha akka tasaatitti marnama tokko fa yeroo alte viidiyoo tokko irratti miliyoona takka wayii falaallamee fooloo argataa jechuudha miliyoona takka wayii akka tasaa akka carraa jechuudha miliyoona takka wayii falaallamee fooloo irratti argataa jechuudha sinigale مالي أول كم مسكينة كنا مسكينة كنا قبسلا مسكينة كنا قبسلا فهلا ما كنا سلا مسكينة كنا قبسلا كنا هذه شانية تنجد إلمان تسنى مشان أرجعني شامبادة مردمان إسي كلامه سنقله سبيل لجرا إسي كذا أوفا إسي كذا سبيلة تجرا جرا هنورة إسي كذا هنورة كبدو هنورة كذا كلاني باسني جرا إسي كنا كنا تتابع تايه يجور تابع كنا كذا كنا سبيل كذا قالي أكنا تهنورة إسي تيجي مردمان إسي جدو سبيل لجرا يجور سنقله أكنا تسبيل كذا جر جاه بدرا إيش يجتني في كم دبشنا كنوف جوتن أتياس challenge sunu maqaayisiitiin kenname mee mooraalii margattee namni biroollee akka challenge kennuuf namni biroollee akka support godhu jettanii foola gootanii fakkeenyaaf gadaa istiidiyoo maqaa haadha shaneetiin kenname ishi miskiina keessa nama tokko akkaawuntii meeqa irra gubdan haadha shaneetan namni rakkatu malee ija namaa afoo taa'ee hin bu'u guyyaa meeqa namaa gadi guyyaa meeqa teettanii arrabsitan ani sillaalutti hin jiru ijoollee si deemtaniitiin akka waan abbaan irraa du'eetti ijoollee si deemtanii waan barbaadan jiraan hin jirtani akka barbaadanii arrabsaa hin jirtani gidima boottaidhaan hin jirtani namni jaalatee gidee taa'ee booyaa jekan keefoo carqii kaleessa laayivii dhufee nu hadha laayivii dhufuun fedhu namni osoo dabartee fi osoo argate osoo qabaatee jechuudha rakkinnaa fi dadhabbinnatuuyyuu carqii kaleessaatiin hadha laayivii nama fidaa jechuudha sanirra caaleetiin ija namaa afoo teessisee nama boochisa hadho sila osoo jireenyi taatee jette osoo abbaan manaa isii sun kabajaan bira jiraate osoo jireenya gaarii qabaatte osoo jireenya bareeddoo akka kan keetii san harkaa qabaatteeti siigalee ol deebitee ilmoo ofii sun jechuudha kaameraa jala ol qabdee jechuudha singalee ija keessan jala kana jala ol qabdee kaameraa isii san ijoollee ofiiyyuu laaltee hin quufne san tan ofiiyyuu waliin qoostee waliin taphattee hin quufne tan ija kaameraa afoo hadha ooltu san jechuudha kaameraa jala akkana ol deebifteetiini adabattee mana keessa bishaan kan gaarii firiijii keessaa fuutee dhuddee eesii bareedaa keessa waliin tettee firaashii bareedaa irra waliin ciiftee jaarsa fi waliin gaggammaddee axxaaxxamtee jiraachuu barbaaddi jechuudha akkuma kiyya akkuma kan kee jechuudha hanqisa ijoollee shan argatte malee yookaan ammoo geettee dhala geettee jireenya geessitee ijoollee shan sun keessaan baane jechuudha rabbi fuudhee bakka takkatti shan kenneef chaalenjiin sun maqaa isiitiin kennan baryaa allayyaa kariim jedhee hirriba irra dhabee jechuudha gizee kana cufe san laayivii seenee gizee asitti viidiyoo hojjedhe sanarratti viidiyoo hojjedhe yaa alla yaa kariim jedhee 150 gahe chaalenjii san 150 gahe akkaawuntii fudhatanii jechuudha asini gale chaalenjii san irra hojjettanii fi ka haadha shaneetan gaafa haadha shaneeti kennamuu qaba haya kennamuu fi qaba kunooti kanallee dabalataan gargaartee irratti haa hojjettu 500 kunooti maqaa haadha shaneetiin jedhee kenne sila sunu manu galata bar holo ta gede guyya sa wai isin tuffate ma guyya san holo ta gede isin tuffanne bar denga da area fani fate male osuma beeku mure akkasin je biyyota rabaara jirtan biyyota rabaara jetani comment isin barreessartan osuma beeku kabajate sani fuula challenge san kuma dibashan san kenne male funye xiyiti funye fuula qabdani ran fuune kenne galatomi thank you to malani jechu denga da dogongore sana saasanitti badii singa dhiifama singaafate thank you to malani jechu jibba haadha faateetiif asli irraa qabdaniif deemtanii isa mataa gaggommisummaa barbaachise sunmoo leela xilaachaa jibba biraa qabdan jechu warra dura challenge mormaa ture jechu warra akkamitti haadha faateetiif asliidhaa kennama jedhaa ture jechu haadha faateetiif asli karaa rabbiini irra dabarsa irra jijjiirame birdiin kun bishanitu waaleen nun gootu waaleen nun dabaltu
Sinigale. Walen nun gotu walen nun dabalt. Wanni sin nun dabalt tokko hin jiru. Nama fakkeenyaaf nama challenge san hin arganne nama naaf hin kennamne jechuun guyyaa muraasa naaf eeggadhu naan jedhan okee jedheen jedhis naaf kennamuu baatus raasuu guddaadha. Kanaaniin itti jiraadhee kana gayyan. Gin namni kenna akkaataan keessan baay'ina jaba keessattuu namoota gugurdaa hedduu isin laalu jira. Warroota ijoollee xixiqqoo ol gajitanii gastii ol gajitanii dubbii qosoqqostan nagarii baxabbattan nagarii barbaaddan. Nagari barbaadan ol galchanii ijoollee gastiirra ol galchanii nagarii qosoqqosan dubbii akkana goggodhanii jala kotanii ijoollee naasofte jedhanii miyuuti qabatanii taa'an. Maali gadaan gabbayee hoolaa jechuudhaaf asiin dura lubbuu keessa walirra dhaabattaniitiin billahaan rifeensa walirraa ciruu wayii ture maa keessa warra foon guddatan jechuudha akka ga'aa akka arbaa jechuudha. Foon bicha baadhatanii deemta. Isin argee kaleessa hunda keessan takkaa teessan hin taa'ee isin laalaa ture jechuudha. Ijoolleen mataa isaanii gubbaa teettee naatiin akkas maalii yaadateeti maalii akka qotanteeti waliin jetti asi carraa naa kennaame salaam aleekum carraa naa kennaame salaam aleekum ijoollee carraa nu kenna ijoollee nu carraa argannu. Kan ol buusan kan gad deebisan kan ol buusan kan gad deebisan afumaa carraa walii kenniti kaa wal masattee wal fidde afumaa carraa walii kenniti ijoollee salaam aleekum ay ijoollee sagaleen kiyya jira ijoollee barakallaa fiikum jira sagaleen kiyya nutu si dhagayeessa tafaa furaa jechuudha tafaa furaa boottii luka takkaatiif kaalsii luka takkaa kaayatee dhufe gastiisan gubbaa taa'e ijoollee sagaleen kennan jiru guddaa qabna asirraa. Namoota gugurdaa kenna sanniin ebeluu ka jennu kanniin jechuun gugurdaa kenna kanniin ijoollee keessa taa'ee bara. Torbee takka caala asirraan dubbatan torbee tokko caala obboleessa kiyya torbee takka caala. Asiin dura daabboon gadi baatee nama 7,000 laalanii 7,000 nama 7,000 taaziyaa daabboo dhanne nama 7,000 taaziyaa warra wal tumee dhanne. Nama 10,000 taaziyaa warra dheengaddan argine gaafa arsiidhaa fi harargeedha. Nama 10,000 halkan guutuu taa'aa bulanii dubbii takka osoo hin fidne gastii gubbaa bu'an. Nama 10,000 gastii gubbaa taa'aa bulanii ban. Gastii gubbaa taa'aa bulanii ban. Enjedhaa bulanii jechuudha sheekaan ka sheeka ka qeesii. Ka gugurdaa kun dhuftee maarra jedhanii akkasii ijoollee tana qabatanii jechuudha. Bulanii osoo dubbii takka hin fidin galgala sa'aatii akkanaa irraa osoo ta'an subii lukkuun itti jennaan hundinuu yoo rafuudhaaf gastii keessaa yaa'ee kute. Walit dachaateetuma walii araaramte. Walit dachaateetuma walii araaramte. Kunama gastiirra waliin kolfanii waliin taphatan jechuudha. Ka du'e achi darbanii dhiisanii bar ummanni kunniin jechuudha. Ummanni hadda asirraa akkanatti kiilootti kenatanii si waliin haasoftan kun gaara Su'uudii kana keessatti nama 5 biraa dhumatee 50 nama 50 baanii 5 biraa dhumatee 45 Su'uudii seenanii jechuudha. 45 biraa dhumatee nama 5 wal qabatanii Su'uudii seenan duuti lubbuu namaa isaan biratti rakasaa jechuudha. Wal ajjeesanii tiyyaa jiraadhaan isaan biratti rakasa. Du'a bar namni yeroo hunda barreeffa akkana laala karaa rabbi wal bira taranii karaa kanatti jechuudha gaara kana keessatti jechuudha. Duuti isaan biratti rakasa uummata kanniin jechuudha. Warra xiyyaaraan dhufe malee keessattuu warra lukaan dhufe duuti isaan biratti rakasa. Homa takka ittiin fakkaattu duuti qalamuun dhiitamuun homa takka ittiin fakkaattu jechuudha. Argaa dhufa waan ta'eef. Isin galee amma garasitti illee kalee sallaan mubaarak illee karaa takka mana banata. Garasitti illee gara mubaarakitti illee carraa nu kenna salaam aleekum carraa nu kenna salaam aleekum salaam aleekum maarre lama eega jettanii dubbiin dhugama balleessee jira gurbaan ammallee ka balleesse gurbaa bicha illee miti yoonni tana jedheetiin jedhe tokko achi nuun tane dubbiin bar sirnya maan qabani bar sirnya barbaachisaa bar
دبين جيفا برباجي فتور جيفا انقطاني دبتشو برباجي يا هذا فاطمة يا قوت يا ترى